السلام عليكم. كنت ميد أمس أستاذ لخيني جوار أحمد إرجمنا هيد آخر به فكتوت أورمو بي مصري كسجرن هندا في دبرس ولين ها دقي فن أبلين كينيا عند أمسكم برانكين لايك شير غدا برانكايا. نجاح رحمن ربي سين براجل عرفتين جتا أكون بيتي تيجا يرو جواب تلاف كلين سر لو نيتوري ربين هاجلو تومو جرك اللي يستدعي كل سلاف الحمد لله يا رب العالمين جنة يرني خسادي جان سوداني حواسني كي جرتي وروتن بيوتنا تدا جدا بيجاكايرو جدا بيوتنا تدا جدا وري أجرتي ما جرى سني maal taatanii jettanii halkanii guyyaa nuyala faana buutanii gartee dhimma keenya qorachaa jirtan hunda keessanuu galatoomaa isin jenna namni nama hin galateeffanne rabbillee hin galateeffatu akkuma ergamaa rabbiyyee alayhi salaatu wassalaam keessaafuu obboleen kiyya dargaggoota namootan gartee guyyaa taaterraa eegalee haga guyyaa beeysaatti warrootan hirriba dhabdanii dhugaatii dhabdanii gaddi xiyyaa ka gadda keessanii ilaaltanii laffaatanii agartee akkanii fi wanni kun karanni deemu barachuudhaaf tattaaffii guddaa gootan hundi keessanuu galatoomaa isin jenna maqaallee dhoobadhu nama takkallee maqaa haandhee kaan dhiisuu danda'u nama hedduudha ka dargaggeessaa ka shamarranii ka haawwanii ka abbootaa ka bakka jirutti dhufee nu gartee nu laalee fi ka nu laalin ka du'aa nu godhe gartee dhufee nu laaluun hinaan jeeniif ka bakka jiru irraa du'aa nu godhee fi akkasumatti illee ka gartee waan kanatti dhimmame amma dhimma kun eessarra ga'e jee nu hordofaa ture hundi keessanuu galata qabdanii galatoomaa isin jenna duboo dhimmi agartee ani itti guyyaa haga kanaaf itti qoraasame dheedhaan dhiiraa qoraasuma itti garoomonni qoraasuma dhimmi dhimma waraqaa biyyattii keessa jiraataniiti yookaan miidhamaati. Idaan dhiiraa qoraasuma itti Oromoon akkasuma hawaasni keenya gartee qabiyyina keessa jirtan waa'ee nageenyaa itti qabsiisee yoo waan takkaa fi namarraa dubbanne alhamdulillah rabbil alamin Hafiz Ahmad walumaanuu koo eegamanne dhimmi dhimma waraqaati waraqaa laalchisee amma dhimmi deemu dhimma hamaadha waa'ee qabaa laalchisee keessaafuu namootan ganda kaayiroo keessa jettan biyyoottan ganda adda addaa ganda miidaana maqaan dho'u ganda miidaanaatii fi akkasumatti illee ganda 77 akkasumatti illee ganda 40 akkasumatti illee ganda 10 karaa ganda 10 kan jedhamu sani bikkitti xiyyeeffatan biyya ganda hanga kana keessaafuu jechuudha ganda namni bifateenya tana bifatiyyaa bitishaa amma qabu keessatti baay'eetu waan ta'eef ganda kanarratti xiyyeeffatanii walumaa galatti dhimmi kun dhimma namootan gartee keenya qofarratti xiyyeeffatu miti dhimma nama ajnabii yookaan nama warra alagaa biyyatanaa kan ta'in hundarratti xiyyeeffate malee waan saba tokko yookaan naannoo takkarratti xiyyeeffatee miti kanaaf namni dhimma kanarratti isa laalchisu waa'ee waraqaa irratti jechuudha waa'ee qaamaati waa'ee waraqaa biyyatana keessa jiraatuuti namni yeroodhaaf namni waraqaa biyyatana keessa jiraatu yookaan qaamaa hin qabne kafilatamu yoo gabboo baate akka yoo fi manarraa fagaachuu baate irra filatama kana duraa kana namni waraqaa biyyatanaa qabaatee iqaamaa hin qabaanne yookaan waraqaa ittiin jiraatu hin qabaanne yoo gabboo baate irra filatamaadha yoo ammoo waraqaa qabaatee iqaamaa sagalaa dhumte haga haaromsuutti tattaafaa fi dafee yoo godhate irra bareedaadha kana caalaa ammoo warri iqaamaa jira dhumte yoo fi dirqama bu'uu beheessi fatti dirqama hatoota ta'ollee taate waraqaa dhumte san iqaamaa dhumte sanii fi akkasumatti illee waraqaa isaa yoo firaa dhiisu baate hedduu bareedaadha yeroon itti qabaadhaa fi fattashaan sakatta'insi itti baay'atu yeroo ganama sa'a 8 jechuudha sa'a 8 ganamarraa eegalee haga asriitii yeroo tana keessatti yoon fi eeggannoo cimtuu taasise hedduu gaarii yeessi yaada kana mataa kun warra biyyatana bulchu warri seeraan nama qabee nama agartee karaa mana hidhaas oofu warra sa'a 8 irraa eegalee ganama jechuudha haga galgala maali hanga asriiti warra kana beekamaadha warra abbootii biyyaati jechuudha warra biyyatana bulchu abbaa biyyaatii gaditti warra biyyatana bulchu warra kana jechuudha itti aansuudha warri harkan eega gartee baandiraan mootummaa buuterraa eegalee ganda keessa fiiguun harka irra guddaan hattuudha
harka guddaan nama gartee nama kana warra murachuudhaaf warra cilachuudhaaf fiigu kana keessallee qaamni mootummaa isin dhabamu mootummaa hojii wal ta'eetuma warra hannaa fiigu kanaaf inshallah yoo ni eeggannoo guddaa taasisan hedduu bareedaadha. Kana caalaa immoo rabbiitu nama tiisaa rabbiin nama tiisaa rabbi sinaa tiisu hunda keenyaa ol fayyadamanitti تيكسي كسايا خيس ربي سنا خايتو الحمد لله رب العالمين قالني خربي تكوتاتي عند خيسنو قالتو ما نسينجا يفكرنا نمو كوجوز التعفوفتو حاجاني فيه وانكم قبنا ودي رمضان احنا خيس ان شاء الله اكني فيه قبنا وابدي رب الراقبنا حوازي خينا مو هاجازتي هاجرتي ربي سناتيسو بكسلا فقو كان ديمني دام سكيس برا خايلا دوبو والله والهداتي يرون أنجت هذا برسني يرو أمير بقولون رجالته يرو أنجت هذا برسني يرو تاريخه قبضه بكسن ربين نام تكله دابين النواس كأنه كرتي ختكاه قدّا خوابيه في خمبين اللي بككسيس ربي نام دابين جنة درّين درّين سلبيناتي درّين تكينياتي درّين كرتي نامني خيسافو نامني دينفان تتكاتو درّين نامني دينفان تتكاتو درّين كرتي نامني وان خيري تيران أجي درّين أكسيتوري خناف هواستي خينا نمني قد مسألتي هواستي خينا أما وركيس جرا نم هدو جرا نمني جرو خوني وان جرو تابو جان سلا جرين يعمل موسى السوا كاسو سوقي تيون في بنيرو تاسو هدو قاري لا هم دابو مربي راج جرو هم تخينا رب كم راج جرو أبدي رب الراك أبنا هواستي خينا خبيثنا كثر كثر جرو خيسابو ماتي لا ورّتم ماتي كابن ورّكها وني ورّقرتي يوم يادي متى جرّاكتي يوليس هتراجل فتو لوقت ركون وجرتي ركون جبسنا مو حاجاني فيه ونخو فرمان تخلنا مو بكجرود جوان كابو نمني يوجنا دابتي ونكرجاري وان كوسنا تفلتي وجراتي وان كانوا بريد برسه تجاري دا خنا جالا يوني في ديمني أمو ركور في مني ركو همتو نمني بيتنا كيستي يو تكاي كامات دوتي يوني في تكا ورقات كله هنكابانه تلكما ويا لما رأوا ويا كل شيء هرمون كتلكما إيجي ويا هكذا يدم تقول مو خراب يا دربان يو ورقات كله هنكاباتين يوني في تكاي كمان دوتين ورقات كباتين تكاي كمان دوتين يوني أمو ورقات كله هنكابانه تلكما خراب يا نام درباني خراب يا دربون أمو ويا الدخولتها خنا إن شاء الله أواسني خينا وان كان بيتني أكري في تكوب بويتن سينجنا هواسي خينا ما نموتن سودا ورقات جي منتي بيدوا جرو جراته كنا وجنا أبني وان جرو قرتي أدم قدني أي شيء تكوا هذا بوتا قدام قدام جرانا خيساني سدود بسا ركوجي تون داولين أمريلو لين تركابنا نمني ورقاهين كابني يوجبوه بعد يفوقو دينو بعد يرو إجتي يوني في حاجات لك بعد يرو سنتي في ذني الرجال يجي جادا خنا من درمو خنا وتيس ربي توكله قباتن رب سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه نما ربي رترك ربي سبحانه وتعالى إساف جيان كين ربي متربي رترك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يا ربي خناف جنمني أجمع ربي أماني جراته ربي رترك تورقبه عمل لي وني بقريب مكر كتب عليكم القتال وهو كره لكم الجنة وعسى أن تكرهوا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم تعلمون ربين ونيني تدو وان قريب وان اسم قرتي خير الدنيا الدن أهم الدنيا الدن خيرتهم ملايا وني قريب نمو ونسين أهم الدنيا الدن خيرتهم ملا أهم نمو خيرتهم ملا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربين وان تقيرون وان سنفدو إذا قفها بيخ أنا قفها بيخ اسم بيت يا رب سبحانه وتعالى إذن خنافو ركوم مدو فتتنا كأو وان أجرتي إمام مدو فتنا خيسابو نمني رتي فتميجرو نمني إسنو تسوقدت عني ملء خيسابو نمني سبني برا سوقدت عني ملء نمني رتي فنان كنا سبلا سوريا على في السودان لا جل ما رتي فنان كنا سو باساني تيني نمني برا تلين ورّت ركتاجرا فكنت جاجرتي أنا إن شاء الله ركوتنا كان في تكفارة من الرئيسة أكرب برت رجعت أكن في ربي سبحانه وتعالى فوات الرجوع بصورة قبا يجلس مو خانة كربي نور الجيرو دعاء قلا عبادة التي يباجها أكربي يرى الباس يقولون نور جراتا أمو حواس خينيا خجرتي سوارا كوتنا تنجبوس دعاتي منتي بيلا في ديبولان ركتاجي رجراتي إن أنا مو قرتي والبينا أكسايبات أكولات أكبيات أكنانوتي أكول بينوتي يروتينا على بني ركودنا كيسور برد ورسني الدقاي ده ربي اللين قرتي سوبا خنا فباس نفدون ده
يوني في أمو وركوت نرتي لعلي تنقال تلوفهم مريجو خناف إن شاء الله وجينا ربنا وري من إذا خذت نمني والله الحمد لله رب العالمين تشتو نور رأي جماعة نمني من إذا خذت سبب الناس تي صبرات اللي تي موتون الدو نما أقدرتي لكن يوم ما نقول تيرا مني مرسم كيس نام كرات جير نام كرات سنين نمني مشان تفقدوا في الجو نما ما تي مثلا نما كنا نجتون كل نما كم درجة دي سبب كله أنا عارفي يقول رأيت كلا بخاين فترة كني عارف زرنا نما كسيدي namni kun ni beekta namni keenya afaan isin beeku aadaa biyyaatillee hin beeku qoonqoo si geessan kanallee amma bikki gadeen iddoon bibbeerii bikkatti hidhamanillee qoonqoo kan itti kanallee achiin geewu bikka sadii geewuu dhamuu faatu mala kana keessatti hedduu kan rakkatu jira rakkoo afaanii wallaaluudha aadaa biyyattii wallaaluudha namni keenya malee nama bisiqee wajjin sheer wallaaluu dhabuutiin waa hedduutu argama kanaaf hundaa akka mudanne alulachaa jiru khayrun min al-ilaaj ودوني تكلف نوان سندروب ولي أكني في وني سندروب فرمات تكلمون أقدرتي دوار رجعتي لكم ده بصدق وان لكم سندروب تفتي فرمات كأنتي في الروتين دوار رجعتي يعني خنا إن شاء الله وصوتي إنجيلي في جنوب كسير يعني هدو إدارة ما قلت نمر رجعنا الدوار كنا كنا ولي يافتو ورفوق قباتو نمني أكا والبيختي أكا أولاد أكا فرات أكا عادتي أكا قبيلة جمانا أما تقرقون نمني خير أو ولي يافتو أول ركون لما دمني بالبلا ما تكبرتوا أول ركون بالبلا ما تكبرتوا أول ركون بالله عليكم نمني أنا ما تخيا وانا رجع نمني أزلي تجراتهم يقولك كاتب بالبلا لما سجيبه تقعد يو ركون تكررت اللي ذاتي فايدوم نديس بكلم نديتشو نما ندولا شو نديسان يبي بلان كمان يوم ركوا أما مسدي فاميلين كمني خالتي بيران أبو جروجر خابوان لك اسمه كم على ويس مكم يو كبيتشو ما تيسات يوجد كنا مولا بي ما تيسات كني يو كمان كبدو شو خيسو بيجا كلشان بيجا كيس أبايتشو تكابيه قلشان شو من يو تكلم كمان خرمالي بالبلا ما تاكس أبو راي نسي بالبلا في سنجال لكن أبو قاس دي مثلا يوم الله بعد كنت كان نسي بالبلا ولا نسي بالمسل أنا أقول يو بالبلا هين كباني يلوتشين نديسوتشو أكون تقول جون تكخان أما سلا دبرتوني سدين أما خليني ده ميل نقولي بالبلا ما تاكس أكبادن أربعة إنما سكاني تقولتشو أرجعتشو لاني ما نكبات والي كيرو ده راكورا ما باسون دي سوانتي يوم تاكس أكباتيو بالبلا تي أنا كنت تنجرا بكرة تنجرا تكفى ما تاخذ الرأي في ما تقتل ما تاخذ في ما تقتل بالبلا ما تاكس أكبات هواز خي خسر بعض في عليه تكسر بعض بالله فرمات الدين تاجو أنا أقول إن شاء الله نمني بقطع ما خزيرات تفهم بيجي براك ما بيجي بقى خزيرات تفهم تي بيلي من هما برات كم تاخذ ساقوات ونذكر كم خيتي وكنا متقول تاجو وان سر الدين بيت وان دير أنا أقول بيلي ما تيجي قبضني هدو قاري لا أكون أمور أكون جت أكو ما يلاك سكتلا ينفارفمو فارون نجرتو إدون تيجي كودا من ميرا لا سكرا لا في إدون تيجي جيني mana tikkaata koo sinama diidam soddoma kudhan yoo tikkaate saamsi deemsanii ciisichi hirribni wal faraqaadha namni inni takka inni dhaabbata inni takka inni ciisa hangi takka yoo salaata inni takka inni dhaabbata akkasitti wal faraqaa dabarsa konkolii akkasutti waan hamtuudha si jedhe kanaaf kana keessa namni dabru immoo yoo obsa qabaate qofa dabruu dandeessa achimaanuu rabbi si hin gahini yoo achi hin geessan immoo kan si hin gahu taate dirqama guyyaa hanga muraasa yoo xiqqaate seentee guyyaa kudhan eeguu kudhanii ni dhuydaa obsa qabaachuu fe'isa immoo achi keessa teessi ayyoomiin baha boroon baha taa'anii taabbaayate mataa dhukkubsoorra guyyaa hanga kan niin fudhadhaa jettee itti himte yoo teessee xiqqoo haaranii galfatee xiyyaadha. Ammoo hamaa namoota deemu jiru namoota hidhaa jiran hedduudha. Fannoo diimaa torbaan kana keessatti guyyoota 5 irraa eegalee hanga ammaa asitti dhaabbannee gartee fannoo diimaa jedhamu kayyoon itti sirrii wajjin dalagu namoota mana hidhaatti dhaqee gaggaafachaa jiru Itoophiyaa akka Itoophiyaatti jechuudha namoota 300 ol kan hidhaa jiru jira gabaasu jira sabitu haachimoodaatiin miti haachimoodaa jechuudha dhaabbanni fannoo diimaa mana hidhaarra deddeemee namoota galmeessuudhaaf hanga ibsaa godhu jiru keessatti akkuma isaanii reefu tanaaf dubbachaa ture akka maalitti giizaa Madinati halwan mana hidhaa hedduutu jira biyya kana keessa kanneen deddeemanii hanga ammaa ta'e extension yookaan xaabiyoota adda addaa kan buufata poolisii keessatti hidhaa jiran baqattoonni Eertiraas kophaa Itoophiyaas kophaa Suuriyaas kophaa akkasumatti daataa baqattoota hunda funaannachaa jira. Kanarraa kanaaf immoo hawaasni keenya ijoollee biraa gabbaatee
bakka dalagaatti deemtu achiin kadhabamte fa'aa jiraachuu dandeessi. Namni namoota wajjin jirru bilbilee iyyaafachuun nuti warra booda manatti hafe ta'uu qabdi. Namoonni akka carraan beenu arra jiran namalee boruus akkuma amriidha wanni hundinuu akkuma jira du'aa fi jiruuti waan nu mudatu beenu gisee gabbaanu seeftii qabaachuu qabna. Ammoo of eeggannoo qabaachuu qabna hawaasni keenya yeroo namni tokko qabame akkaataa itti gartee nama sana hordofuu dandeenyu irratti cinaa dhaabbachuudha. Keessattuu warri waraqaa hin qabne of eeggannoo cimaa godhuu qabnaan dhaamsa fayyaa. Yaada sultalleen qabuun dubbachuu barbaadu biyyi namaa biyya namaati. Nuti warri biyya namaa kana keessa jirru akka baqatatti biyyi tun biyya namaatti beeknee akka gartee eeggannoodhaan sossoonu eeggannoodhaan kabajaa itti goone naamusaan yeroo teenya kennee yeroodhaan hojii teenya irraa karaa mana keenyaa gallee gisee gabbaanus nama harka nutti laatee fi agartee jechaan nuti keessa obsinee tu dabarree maaliif hormii biyya namatti hin baroota bakka galee saniif akkasitti eeggannoodhaan deemudha. Wanni tokko wanni jiru ammoo nuti dhabnee walis dhabnee wal quban qabnu bilan maree kusin jettan kanatti sammuu rabbiin namaa taphataa fayyadamu san namu qomoo biyya malee badha akkuma rabbiitiin jiraan nama laa walumaa quban qabnu badha walis hin arganne ifis hin arganne nama akkanumatti shakkaa wal shakkaa akkanumatti eeguma fi shakkee kophaa fiigu jira. Haala hamaa keessa dabarsinee waan wajjinuu waggaa afran kana keessatti dabarsinee nama magaalaa kana keessa quba qabaa waan akkasii firraa dhiisnee takka akka gartee biyyummattis akka amantiittis akka sabummattis wal qabannee biyya kana keessatti rakkoo dhuftu hundaafuu qophoonnee reedii ta'anii wal ijaafataa deemuu irratti yaadii xiyyeeffannoo jenna. Namoota gartee namni hin beekne kanuma akkuma dhufee maayidhaa keessa darbamee haasuma sirreefu jettanii bilbil namaatti illee sammuu irraa hin qabne kan namni kuma hin qabne hedduuttidhaa keessa rakkachuu jira. Saniifuu if eeggannoodhaan biyya namaa keessa haga jirtan haga sossootan sosso'an isin ijaa rabbi isin atiisu inshaallah qabaatan as gadii irraa qabu biyya kanas keessas turre biyya namaa nama dadhabbii utillee rabbis keessaa nu baasu kanuma yaadni xiyyaa bilatoo walfaadhaa. Manni tinuu jedhamte gartee na xiqqaadha. Ustaazni amma akka achi dhufeera lakkaatti haala gareebi. Ishee bareechisuun haala gareebi. Kanaafuu maal ta'an akkasii inshaallah hundi keessaniyyuu baga gammaddanii walumaan baga gammannee ustaazni keenyaa warri waan biraa haasawaa tokko isaan dhufanii asinu bira jiranii deebi'anii gara sooshaal miidiyaallee gara biyyaallee gara biyyeellee gara hundaa deebi'anii waliin jirra akkasii kana fakkaataa.